waaqayyo tokko amiin amiin jaalatamtoonni maatiin waaqayyo kan sin jaalatu isinis immoo waaqayyo kan jaalatan bakka garaa garaa ta'uudhaan dubbii sagalee waaqayyo kan dhaga'aa jirtan nagaa waaqa sajaajilaadhaan akkam jirtu akkam siyoona keessanii amiin galanni isaa faatu jennee waaqa keenya akka galateeffannu sanii fayyadu maqaan isaa kan ulfaateef kan galatamu ulfaa ta'u ulfaatuudhaaf kabajamtu kan taate ati keenya qulqulleettiin dubroo maariyaamii maqaan ishee kan ulfaateef kan kabajamtu ulfaa ta'u ergamoonni toluun qulqulloonni wareegamtuun hundumtuu akka kabajaa aangoo waaqa isaaniif kennan maqaan isaanii kan ulfaateef kan galatamu ulfaa ta'an Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoo isaatiin seexananii hidhee addaan bilisa baasee kanaa booda nagaaf gammachuun ta'e hunda dura waaqa keenya geggeessee guyyaa kanaan kan nuti maqaan isaa kan ulfaateef kan galatamu ulfaa ta'u baga ifaa du'aa ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan nagaan geessan nagaan nu gahee akka eeyyama waaqayyootti mata duree taasifannee guyyaa irratti kan wajjin baran wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 6 gubbaa harkaa jirudha. Jechichis akkas jedha akkuma dubbate ka'eeraa. Barumsa kana keessatti egaa kaayyoo taasifannee kan nuti wajjin baran gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee du'a akka ka'ee fi warreen du'aan kan keessaati du'a ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maaltu adda akka godhu dubbii sagalee kanaan kan wajjin barannu ta'a. Waaqni keenya icciitii sagalee isaa nuuf ibsee nu barsiifachuun tolaaf arjummaa isaa nuuf haa ta'u. Egaati dudduubuma deemnee yoo ilaallu walitti dhufeenyaaf ilma namaaf waaqayyo gidduu jiru akkasumas immoo jaalala waaqayyo ilma namaadhaaf qabu duuba deemnee yoo ilaallu jalqabuma waaqayyo gaafa ilma namaa uumu uumamtoota warreen kaan irraa bifa addaatiin uumu. Waaqayyo gaafa ilma namaa kana uumu wantoota nama hubachuutu nurraa jiraata. Inni jalqabaa maadha gaafa ilma namaa akka bifa fakkeenya isaatti uume. Akka bifa fakkeenya isaatti waaqayyo qulqulluudha, waaqayyo qajeelaadha. Ilma namaas gaafa uumu qajeelaa taasisee qulqulluu taasiseetu uume. Inni lammaffaan immoo gaafa ilma namaa uumu hafuura jireenyaa itti baafachuudhaan jiraata taasiseetu kan ilma namaa uume. Eenyu waaqayyo jechaadha. Kana yoo ilaallu waaqayyo kaayyoon isaa jalqabaa ilmi namaa akka inni jiraatuuf ture. Fedhiinsaa ilmi namaa akka inni bara baraan jiraatuuf ture. Jalqabarratti waaqayyo Eden Gannat keessa gaafa kaa'u ilmi namaa badhaadhummaadhaan akka inni jiraatu gammachuudhaan akka inni jiraatu taasisee ture. Gaafa yakka hojjetu gaafa cubbuu hojjetu gaafa achi keessa hareemu garuu gidiraa dhiphina rakkinni adda addaa ilma namaatti dhufuu eegale. Rakkinni kun hawaasa ta'e dhalaatti daddarbuu eegale. Jalqaba Addaamirraa eegale ilmaan isaatti daddarbe. Hanga waggoota 5,500 ilmaan namaa irratti mo'ee jiraachaa ture jechaadha. Maalti duuti kun abaarsisu jechaadha. Kanaaf waada jalqaba galii sana raawwachuudhaaf gara dachee kanatti dhufe. Gara dachee kanatti gaafa dhufus qulqulluun Phaawulos akkas jechuudhaan ibsa. Filiippiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 maal jedhaa waaqayyoo bifa waaqayyootiin osoo jiru bifa garbicha isaa qabatee dhufe jedha. Bifa waaqayyoodhaan osoo jiru bifa garbicha isaa qabatee dhufe. Ulfina isaas ni dhiisee jedha. Ulfina isaas ni dhiisee. Dhufees immoo hangamitti qabe hanga du'aatti qaqqabee jedha. Ilaala jaalalli waaqayyo ilma namaadhaaf qabu. Waaqa ta'e osoo jiru ulfeeffamaa ta'e osoo jiru ergamoota qulqullootaan osoo galateeffamaa jiru ulfina sana kabaja sana hundumaa dhiisee. Waa'ee ilma namaadhaaf, waa'ee dhiphina ilma namaadhaaf, waa'ee gidiraa ilma namaadhaaf jecha waaqni keenya samii irraatti gad bu'ee gaafa guyyaan isaa ga'u dubartii irraa dhalate jedha. Egaa isa kana dhalachuu gooftaa keenya akkasumas immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya dhalachuuf akka jiru dhalachuu osoo hin taane dhalatee dhiibee immoo gidiraa dhiphinni hammeenya akka inni isarra ga'uuf jiru raajoonni kan kumuufas dursanii dubbatanii jiru. Isa kana luqqisoota lamaan tokko kaasnee ilaaluu dandeenya. Luqqisni jalqabaan raajicha Isaayaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4 irraa kaasnee yoo ilaallu maal jedha? Inni garuu jedha dhuguma dhiphina keenya baatee jedha. Inni garuu dhuguma maal keenya baate? Dhiphina keenya baatee. Mudaa keenyas immoo nurraa fuudhee. Waa'ee yakka keenyaafis maal ta'e? Ni waraaname, ni reebame.
madaa'uu isaatiin garuu maal fayyina arganne jedha. Madaa'uu isaatiin fayyina arganne. Kun kan dubbatame kan kunuunfaa keessattidha. Ilma namaaf jecha Waaqayyo dhiphachuuf akka jiru, gidirfamuuf akka jiru, hareetamuudhaaf akka jiru, reebamuudhaaf akka jiru raajichi dursee kan dubbate. Egaa Waaqayyo ilma namaadhaaf jecha gara dachee kanaatti dhufee ni dhiphate. Dhiphina fudhate. Qulqulluu ta'ee osoo jiru yakka osoo hin qabaatin akka nama yakkeetti osoo natiin akka horii hateetti hattoota gidduutti fannifate. Kana bira darbuudhaan raajichi Daawit qulqullichi akkas jechuudhaan Faaruu 74 lakkoofsa 10 gubbaatti dubbata. Maal jedha? Waaqayyo garuu addunyaa durii mootii ture jedha. Waaqayyo garuu addunyaa durii mootii ture. Addunyaan kun osoo hin uumamin durii mootii ture. Addunyaan kun osoo hin uumamin durii kan ulfeeffame kan galateeffame ture jedha. Addunyaa kanaan booda garuu jedha gara biyya lafaa gidduutti maal kaa'e? Qoricha kaa'e. Qorichi inni kaa'e maali? Kun maalidha? Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos awwaalamuusaa. Waa'ee sana ibsuudhaaf raajichi Daawit dursee jecha kana dubbatee jiraachaa. Kanaaf Waaqni keenya Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala ilma namaadhaaf qabu agarsiisuuf jecha waa'ee ilma namaaf jecha reebame, waa'ee ilma namaaf jecha madaa'uusaa, waa'ee ilma namaaf jecha dhiphachuusaa raajonni duraan ibsanii jiru. Sagalee kana kan dubbate ergamaa Waaqayyoodha. Dubbii sagalee kana kan dubbate ergamaa Waaqayyoodha. Kan itti dubbatame immoo dubartoota dilbata ganamaadhaan gara awwaalcha Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deemaa turanidha. Dubbii sagalee kana immoo akka barannu bifa kanaan kan barreesse wangeelota arfan keessaa tokko kan ta'e qulqulluu Maatiyoosidha. Egaati wangeela kana keessatti wantoota hubannu keessumatti iyyuu erga macaafa qulqulluu wangeelota arfan ol bira qabnu yoo ilaallu wanta nuti hubannu tokko jira. Innis maalidha? Wangeelonni arfan kun yaada wal fakkaataadhaan wangeela sana keessatti xumuranii jiran. Qulqulluun Maatiyoosis, Maarqoosis, Luqaas akkasumas immoo Yohaannisis xumura wangeela sana irratti hundumti isaaniiyyuu dubbii wal fakkaatu akka isaan barreessanii jiran. Waa'ee maalidha? Waa'ee du'aa ka'uu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Dudduuba deebinee yoo ilaallu Maatiyoos jalqaba gaafa wangeela isaa eegalu waa'ee dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lakkaa'uudhaan kan inni eegale. Maarqoos immoo Gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkamitti akka inni cuuphame, akka eenyutti akka inni cuuphame, waa'ee cuuphamuusaa, waa'ee taatee waggaa 30 booda Gooftaan keenya dhaqee waggaa 30 booda waa'ee sana dhaqee dubbachuudhaan eegale. Luqaas kan immoo waa'ee dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ergamaan Waaqayyoo samii raawwe yeroo inni haadha keenya qulqulleettii Maariyaam irraa Waaqayyo akka dhalatu sagalee gammachuu itti dubbatu waa'ee sana dubbachuudhaan yoo eegalu, Yohaannis immoo dudduuba deebee osoo addunyaan kun hin uumamin dura ture waa'ee jecha jalqaba hin qabne jecha jalqaba ture sana dubbachuudhaan eegala. Isaan booda jechi sun deebee dhufee nama ta'uusaa ibsuudhaan wangeela isaa kan eegalu. Wangeelonni arfan kun jalqabbii isaanii irratti yaada garaa garaadhaan yoo eeganiyyuu xumura isaanii irratti yaada wal fakkaataadhaan kan isaan goodamanii jiran. Kun sababii inni ta'eef dubbiin du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbii ijoo waan ta'eedha mana kiristaanaa keenya keessatti. Barumsa amantaa mana kiristaanaa keenya keessattis bu'uuraadhaaf isa hundee kan ta'e ifa du'aa ka'uu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ayyaanota mana kiristaanaa keenya Yesuus mana kiristaanaa keenya keessatti kabajaman yoo ilaalle ayyaanota jiran keessa ayyaanni guddaadhaa fi inni olaanaan kabajamu ayyaana du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Mana kiristaanaa keenya keessatti ayyaanota gurguddoo jedhamuudhaan sagan ayyaana Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajaman keessa ayyaanni du'aa ka'umsaa isa guddaa. Sababni isaa ayyaanni du'aa ka'umsaa guyyoota 50 kan kabajaman ayyaanni warreen kan guyyaa tokko tokkoof kabajamu ayyaanni du'aa ka'umsaa garuu wayita bu'imsa guyyaa 50 kan kabajamudha. Isaan kan guyyaa tokko kabajamu. Ayyaanni kun garuu guyyaa du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa kaasee hanga guyyaa hanqaa Hafuurri Qulqulluun duuka bootaa buutti waa'ee du'aa ka'umsaa kan barsiifamu. Guyyoota 50 kana keessattis soomuun hin jiru, gadduun hin jiru, gammachuudhaan kan dabarfamu. Sababiin isaa icciitiin du'aa ka'umsaa ifi du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bu'uuraaf hundee amantaa waan taateedha. Du'aa ka'umsi dubbii fayyinaa keessatti dhimma ijoo waan ta'eedhaaf duuka bu'oonni dhimma kana yaada tokkoon kan isaan godhu. Fayyina waggaa jennu karaa lamaan irra dandeenya. Inni jalqabaan fayyina karaa lamaan jiru keessatti fayyina fooniiti. Namni dhukkuba isaarraa, dhibee isaarraa
gaafa dandamatu gaafa fayyuu fayyee jenna. Isa kana gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ta'a isaa ture. Namoonni hedduun dhukkuba adda addaa irraati isa bira deemuudhaan fayyaa turaniiru. Kanneen jaamummaa isaanii irratti fayyaniiru. Kanneen dhukkuboota adda addaa qaban hedduun fayyaa turaniiru jechaadha. Fayyinni inni lammaffaadhaaf inni ijoon dhimma dubbii du'aa ka'umsa wajjin wal qabatu dhukkuba hafuuraa isa cubbuu bara baraan ilma namaa irratti immoo hedduun du'a sana jalaati kan ittiin fayyamu. Ilmi namaa waggoota 5,500 sababa cubbuutiin kufee du'ee du'a jalatti abboomamee jiraachaa ture. Sababa kanaatti namni hundinuu gaaris ta'e hamaas raawwatu kakuu haaraa keessa kakuu moofaa keessatti habaasa sana jala hin baane ture. Sababiin isaa cubbuudhaan daddarbu ta'e cubbuun sun waan ta'eedhaaf dhaloonni hundumtiyyuu habaasa sana jala hin baane. Hundumarratti maal ta'e duuti mootii turte jechaadha. Hilmaan nama hundumarratti duuti waggoota 5,500 mootii turte. Egaati gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kun du'a ilma namaa kan irratti mootii kana barbadeessuudhaaf isa jalaatiin ilmaan namaa fayyisuudhaaf jecha gara addunyaa kanatti dhufuudhaan hanga fannifama qofa osoo hin taane hanga du'uutti deemee jiraachaa. Isa kana raajichi Hoseen yoo ibsu akkas jedha. Raajii Hoseen boqonnaa 13 lakkoofsa 14 maal jedha? Akka Si'ool irraa isaan baraare du'a irraas immoo maal isaan fayyisee jedha. Eenyu warreen Si'ool jalatti bulaa turan, warreen du'a jalatti jiraachaa turan, sanyiiwwan addaa hundaa gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'uu isaatiin isaan fayyisee jira. Du'a irraati eenyu namoota kan hundaa jechaadha. Kanaaf egaa ilmi namaa garbummaaf du'a jalatti bitamee kan ture gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qaraanii gubbaatti fannifamuudhaan dhiiga isaa qulqulluu nuuf dhangalaasuudhaan ilmaan namaa kana du'a irraati fayyisee jira. Isa kana qulqulluun Phexros ergaa isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti nuuf ibsee jira. Akkamitti gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos saboota sana akkamitti fayyise? Akkas jedha caqasichee yoo dubbisu jedha. Inni jedha yakka tokkollee osoo hin qabaatin erga cubbamtootaaf yeroo tokko saba cubbuu isaaniitti du'eeraa jedha. Inni maal osoo hin qabaatin cubbuu tokkollee osoo hin qabaatin eenyuudhaaf cubbamtootaadha yeroo kam yeroo tokko du'ee jiraa jedha. Eenyu qulqulluun Phexros yaada isa kanatti kan qabu. Innis immoo kan du'e jedha fooniin du'e malee lubbuudhaan garuu maal ta'e jiraataa ta'e isumaanis immoo jedha deemee mana hidhaa Si'ool keessaa lubbuu waan jiranis lallabee isaanis fayyisee jedha qulqulluun Phexros. Egaa gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee yakka keenyaaf waa'ee badii keenyaadhaaf osoo ofii isaatiin hin yakkin ofii isaatiin osoo cubbuu tokkoyyuu hin raawwatin anaaf isiniif jecha qaraanii gubbaadhaatti du'ee jira. Du'uu isaatiinis immoo warreen waggoota 5,500 hidhaa Si'ool jalatti jiraachaa turan humna Si'ooliin diiguudhaan barbadeessuudhaan isaanis immoo hidhaa sana jalatti isaan maal godhe bilisoomsee jira jedha. As keessatti egaa wanta nuti hubannu dubbii ijoo qulqulluun Phexros nuuf kaase jedha. Innis maal fooniin du'e malee lubbuudhaan garuu jiraataa ta'e jedha. Wanta nuti hubachuu qabnu hiriyoodhu shakkitoonni dhimmoota san kanarratti yaada isaan kaasan keessaa jedha. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan du'u waaqummaa isaatiin miti. Foonummaa isaatiin. Isa kana abbaan mana kiristaanaa keenya qulqulluun Qeerlos akkas jechuudhaan ibsu. Waaqayyo keenya ni du'e gaafa jedhu jedha waaqummaaf lubbuu isaatiin miti jedha. Waaqayyo keenya ni du'e gaafa jedhu waaqummaaf lubbuu isaatiin miti. Inni kan du'e maal isaatiin foon isaatiin ta'us immoo jedha. Waaqummaan foon waloomti gara hawwaalchaa deemte. Waaqummaan lubbuu waloomti immoo isa deemte gara Si'ooliin deemte jedha. Abbaan kun. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos osoo waaqummaa isaa du'eera ta'eef humna maaliidhaan du'aa gara akkamitti akka uumatti gaafa icciitii mana kiristaanaa keenya keessatti tawaahidoo kan icciitii walumaa gaafa barsiistu waaqni keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos amala lamarraa akka amala tokko ta'e kan isheen barsiistu jira. Innis maala amala waaqummaa fi amala foonummaadha. Foon amalummaa isheetiin amala du'uu amala dhukkubsachuu amala beela'uu qaba. Waaqni garuu waaqummaan garuu amalummaa isaa kan hin duune amala bara baraan jiraatu kan qabudha jechaadha. Kanaaf amalli waaqummaa inni bara baraan jiraatu inni haangoo qabu inni humna qabu suni amala foonummaa isheetti duutuu fi ishee dhukkubsatuun waloomuudhaan foon akka isheen du'aataan kaatu taasisee jira jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaatiin osoo hin taane foon isaatiin du'e. Gaafa foon isaa dhaaltus waaqummaa isaa wajjin waloomee waan ture humna waaqummaa isaatiin du'aa kee jira jechaadha. Kanaaf lubbuun gaafa Si'ooliin deemsu humna waaqummaa waloomte warreen achi keessa jirtu
bilisa baasee jirti, bilisoomsitee jirti. Waliin hidhaa si'ool sana keessa turan. Garbummaa du'aa jala horiin turan sana diiguudhaan bilisoomsitee jirti jechaadha. Kanaaf egaa icciitiin du'aa ka'umsa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina keenya wajjin kan wal qabatudha. Sababiinsa gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'u humna du'aa caccabsee balleesseeti haaboo ishee dhawwateeti kan inni du'aa ka'e jechaadha. Isa kana kan ilaallu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 55 irratti qulqulluun Phaawulos maal jedha? Yaa du'aa meerree humni kee jedha. Yaa si'ool meerree mo'annaan kee yookaan olaantummaan kee jechuudha. Ilmi namaa akka inni du'a irratti olaantummaa argatu taasisee jira jechaadha. Waaqni keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maayidhaan du'a mo'ee ka'uudhaan ilmi namaa hundumtiyyuu akka inni du'a mo'ee ka'u akka inni fayyina argatu taasisee jira jechaadha. Inni lammaffaa du'a qophoonni maaliidhaaf waa'ee du'a gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin tokkummaadhaan lallaban kan jedhudha. Warreen du'a ka'umsa gooftaa morman waan jiran isaan amansiisuudhaaf ture. Dhuma wangeela sana irratti sagalee tokko yaada tokkoon waa'ee du'a ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka dubbataniif kan isaan dirqamsiise keessaa tokko du'a ka'umsa gooftaa keenya warreen morman isaaniin barsiisuudha. Isa kana saduqoonnii fi jalquma saduqoonnii jalquma du'a ka'umsatti warreen hin amannee fi akkasumas immoo Yihuudoonni barsiisonni seeraa jalqumarraa kaasanii du'a ka'umsa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos mormaa turan. Kunis karaa lamaan ilaallaa jechaadha. Yaada cimaadhaan keessaan waa'ee du'a ka'umsa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos mormaa turan. Tokko gooftaan keenya tun du'aan ka'ee dura akka inni du'aan kaaneef jecha yaadota mormaa kanuma akka inni du'aan kaane yaadota mormii hedduu dhiyeessaniiru. Lammaffaa immoo herregni du'aa ka'ee duras yaada mormii dhiyeessaniiru jechaadha. Yihuudoonnii fi barsiisonni seeraa kun jechaadha. Akkamitti kan jedhuudhaaf ni jalqabaanii barsiisonni kun gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos erga awwaalamee booda gara Philaaxoos deemuudhaan inni harmaan dura yookaan guyyaa sadeffaatti du'aan ka'a jedhee dubbachaa ture. Dhageenyeerra waan ta'eedhaaf dhugomoon isaa deemanii awwaala keessaa hatanii inni du'aa ka'eera jedhanii waan barsiisaniif awwaalli isaa nuuf haa eegamu jedhan. Kanaaf awwaala gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka inni eegamu taasisanii lammaffaan immoo gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos du'aan ka'a jedhanii du'aa ka'umsa isaa hambisuudhaaf kan isaan taasisan keessaa tokko dhagaa guddaa awwaala isaarra kaa'an. Namoonni kun wanta raawwatan kan lamaaniif ani milkoo kun taatee du'aa ka'uu gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hin duradha. Gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booda maal taasisanii loltoota warreen awwaala sana eeganii inni du'a hin kaane dhugamoota isaatti dhufee halkan osoo itti rabnu hatan jedhaati deemaa dhugaa ba'aa jechuudhaan namoota kanaaf birrii kaffalanii turan. Kan isaan birrii kaffalan namoonni kun akka isaan sobaa dhugaa ba'aniifidha. Haa ta'u ammas karaa kanaan isin milkoomne ture. Sababiin isaa gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'e yeroo hedduudha bakkeetti hedduutti dhugamoota isaatti hanga uummata walitti qabamee turan gidduutti mul'ateera waan ta'eedhaaf. Kana bu'uura godhachuudhaan dhugamoonnis yaada tokkoon sagalee tokkoon waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos lallabanii tokkummaadhaan dhuma wangeela isaa irratti barsiisanii jiru jechaadha. Inni sadeeffaan kaayyoon isaan du'aa ka'umsa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaadhaan barreessaniif xumura wangeela isaanii irratti gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dursee akka du'aa ka'u dubbatee ture. Gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii isaanitti dubbatee jira. Maal akka du'aa ka'u jechaadha. Isa kana lukkisoota muraasa kaasnee ilaaluu dandeenya. Jalqaba irratti gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka Filiiphoos Qisaariyaatti dhugamoota ofitti qabee waa'ee biyya lafaa maal akka isaan jedhan gaafa gaafatu erga sanaan booda isaanis deebii erga isaaf kennaniin booda jecha akkas jedhu kan inni dubbate maal jedha yeroo sanaa jalqabee jedha Yerusaalem akka dhaqan harka maanguddootaa fi luboota warreen hangafootatti dhiphachuuf akka jiru ajjeefamuudhaaf akka jiru garuu immoo guyyaa sadeffaatti akka du'aa ka'u isaaniif dubbatee jiraachaa. Kanas kan argannu wangeela Maatiyuus boqonnaa 16 lakkoofsa 21 gubbaadhaati jechuudha. Inni lammaffaan gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka du'aa ka'u kan inni itti dubbate tulluu Taaboor irratti dhugamoota icciitii sadan fudhatee gaafa ba'u eenyuun Yaaqoob Yohaannisidha Phexros erga icciitii
jiran gubbaa sanarratti itti agarsiisee booda gaafa achirraatti garbaaju biichiitii tokkotti dubbate. Innis maal jedha wanta agartan kana wanta asirratti hubattan kana hanga ilmi namaa du'aa ka'utti eenyutti maal godhana hin dubbatina jechuudha. Yaada kana duuka buutatti dubbate waa'ee du'aa ka'uusaa himee jira. As keessatti kan hubannu hanga ilmi namaa du'aa ka'utti jedha. Inni sadeeffaan gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsaa yookaan immoo du'ee duroomee ka'uudhaaf akka jiru kan itti dubbate duuka buutatti Galiilaattidha. Galiilaatti yeroo itti qabamee jiru innis maal jedhe ilmi namaa dabarfamee kennamuudhaaf jira jedha. Isaanis immoo maal godhu jira ni ajjeesu inni garuu guyyaa sadeffaatti duroomee ka'a jechuudhaan yaada kana barsiisee jira. Akkasumas arfeeffaa irratti gooftaan keenya akka du'aa ka'u kan itti dubbate yookaan barsiisonni seeraadhaa fi warreen yoodota gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos milikiita gaafatan milikiita maaf anaan gaafattu Yoonaas halkan sadiidhaaf guyyaa sadii akkuma garaa qurxummii keessa ilmi namaas halkan sadii guyyaa sadii garaa lafaa keessa buuluuf jira. Inni milikiitni kana caalu maaltu jira jechuudhaan waan milikiita isaan gaafatanidha. Ofii isaatii du'ee akka du'aa moo'ee ka'uuf jiru milikiitni isa caalu akka hin jirre isaanitti dubbatee jiraachaa. Kanaaf egaa gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbiiwwan kana hundumaa dubbateera. Isa malee raajoonnis waa'ee isaatiif raajii hedduu dubbataniiru. Akka inni dhiphachuuf jiru, akka inni du'uuf jiru, akka inni immoo du'aa moo'ee ka'uuf jiru. Kanaaf duuka bu'uun yaada tokkoof dubbii tokkoon sagalee tokkoon xumura wangeela isaanii irratti waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan barsiisaniif kan barreessaniif uummanni yookaan immoo warreen yaada sana shakkan baay'een waan jiraniif lammaffaan gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waan barsiiseef sadeeffaan immoo dubbii fayyinaa keenya keessatti ijoo waan ta'eef isa bu'uuraa waan ta'eedhaaf yaada tokko barreessanii xumuranii jiru jechuudha. Egaa gara wangeela Maatiyoos boqonnaa keessatti lakkoofsa tokkorraa kaasnee yoo ilaallu waliin dubbii dubartootaa fi ergamaa Waaqayyoo arganna. Dubartoonni suni achi keessa asirratti wangeela Maatiyoos irratti kan eeramee jiru Maariyaam Magdalaatti fi dubartii ishee kaan jedha. Dubartoonni lama ol gara awwaalcha gooftaa akka isaan deeman kan inni heeree jiru jechuudha. Egaa dubartoonni kuni gara awwaalcha gooftaa deemuun duratti akkas jedheetti kan deemu. Sanbanni erga darbee boodaa jedha. Barii jalqaba torbanitti Maariyaam Magdalaa fi Maariyaam isheen kaan awwaalcha ilaaluu deemanii jedha. Sanbanni erga darbee booda jedha. Dubartoonni kuni gooftaan keenya erga awwaalame booda gara manaatti deebi'uudhaan guyyaan itti aanu dilbata sanbata waan tureef akka seera Yihuudootaatti immoo guyyaa sanbataa tokko bakka awwaalchaa deemuun hin danda'amu. Lammaffaan hojii raawwachuun waan hin danda'amneef dibataadhaaf zayitaa guyyaa dilbata bariidhaan gara awwaalchaa fudhatanii deemuuf turan qopheeffatanii jedha. Osoo sa'aatiin hin geenye sa'aatiin lagannaan sanaa osoo hin geenye jechaadha. Dubartoonni kun erga sanbanni sun darbee gaafa barii isaa jedha. Dilbata barii isaa dubartoonni kun dibataa fi zayita kana qabatanii gara deemanii gara awwaalchaa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin deeman jechaadha. Guyyaan sun guyyaa dilbataa ture jedha. Guyyaan dilbataa kun guyyaa dilbata gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos itti du'aa ka'e. Egaa guyyaa kana dubartoonni kunis sanbanni kakuu moofaa darbuu ishee barii isaa yookaan immoo sanbanni kakuu moofaa kun dabartee barii isaa dilbataa ganamaan dibata qabatanii gara awwaalcha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin deeman. Sababiin isaa guyyaa haaraa, guyyaa jireenya haaraan itti eegale, guyyaa gammachuu, guyyaa ifni bara baraa ife isa sana simachuudhaaf gara awwaalcha gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhuman. Waa'ee guyyaa kanaa qulqulluun Ambiroos akkas jedhee dubbata. Dubartoonni urgootuudhaaf zayita qabatanii guyyaa kanatti jedha gara awwaalchaa dhufan kunis jedha. Fakkeenya mana kiristaanaa kakuu haaraa kan agarsiisu yoo ta'udha. Guyyaan nuti kana sanbataa irraa gara ifaa barii yookaan bilisummaa dilbataatti itti darbine guyyaa du'aa ka'u gooftaa keenya Fayyisaa keenya guyyaa itti gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos itti du'aa ka'edha. Jechuudhaan qulqulluun kun kan dubbatu jira. Guyyaa dukkanni kakuu moofaa yookaan sanbanni kakuu moofaa itti dabarte ifni barii sanbanni kakuu haaraa isheen jedhamtu itti eegalte guyyaa kanadha jedha. Abboonni mana kiristaanaa keenyas sanbata kiristaanaa jedhaman dilbata
akka kabajamuuf kan ta'e sababoota jiran keessa tokko gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kana du'aa ka'uu isaadhaan kan ka'edha jechuudha. Kanaaf egaati isa kana irra deemuudhaan qulqulluun jedhu akka jedha. Al tokko gadi darbeera guyyaan gammachuun bariitee jedha. Al tokko gadi darbee guyyaan gammachuudhaan bariitee amma akkasii guyyaan hunda caala dursi kan kennamuufis guyyaa kana jechuudhaan waa'ee dilbata kanaa ta'e ibsu guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Egaati dubartoonni suni gaafa gara awwaalaa deeman yaada guddaa tokko isaan yaaddeessaa ture. Yaadni guddaa isaanii yaaddeessis maalidha? Dhagaa awwaalcha gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irra taa'ee turedha. Dhagaan awwaalcha sana irra taa'e baay'ee isaanii yaaddeessitu. Sababni isaa dibataaf zayita qabatanii waan turaniif gara awwaalcha gooftaa keenya seenanii dibuu hin danda'an. Sababni isaa dhagaa sana nama isaaniif irraa kaasuu barbaada waan ta'eedhaaf. Dubbii dhagaa kanaa fi icciitii ol bira qabee gaafa barsiisu abbaan Sebaariyaan Gamaaliyaal jedhamu dhagaan kun homaayyuu miti jedhu seera barreeffamaadha malee. Dhagaan awwaalcha irra kaa'an kun homaayyuu miti maalidha? Seera barreeffamaadha malee jedhu. Sababiin isaa jedhu dhugumatti ayyaana waaqayyootiin dhagaan sun laphee irraa yoo hin garagalfamne ayyaana waaqayyoodhaan dhagaan sun laphee irraa yoo gara hin garagalfamne gara icciitii waaqummaa ilaaluun akkamittiin danda'amaa jedhu. Dhagaan laphee keenya irra taa'e sun yoo hin garagalfamne gara icciitii waaqummaa akkamittiin ilaaluu danda'a? Akkasumas immoo sagalee jireenyaa namaaf fudhachuun akkamittiin danda'ama? Yoo dhagaan sun laphee keenya irraa hin garagalfamne ta'e. Dhagaan sun laphee keenya irraa garagalfamuu kanaaf dhagaan sun laphee keenya irraa garagalfamuu qaba jedha. Amma iyyuudha laphee fi iji keenya cufamee jirutti. Amma laphee fi iji keenya cufamee jiru ulfinaa fi awwaala banaa sana arguun hin danda'amu jedha abbaan kun. Dhugumadha. Dubartoonni kun lapheen isaanii dhagaa cimaatiitu jira. Innis maal yaadaaf taateewwan guyyaa jimaataa ta'e sanatti deemuudhaan waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hin yaadame ture. Isa kanadha himaltoonni kan himamuusis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa du'aa keenya isaanii bira bu'u iji isaanii maal ta'e ture jedha. Iji isaaniif hin banamne ture jedha. Kan ittiin hubatan hin qaban turan. Kanaaf qulqulluu abbaan kun dhagaan sun seera barreeffamaadha. Inni yoo laphee keenya irraa hin kaafamne akkamittiin hubachuu dandeenya jechuudhaan kan inni dubbate jira. Kana bira darbee imaltoonni suni dhugaa ba'umsa dubartootaalee dhaga'an turan. Dubartoonni sun dhugaa itti ba'anii itti himanii turan. Garuu dubartoonni gara awwaalchaa deemanii dhufanii yaada abjuu ta'e nutti dubbatan jechuudhaan gooftaa keenya fayyisa keenya Yesuus Kiristoos dubbatan jechuudha. Kanaaf icciitii waaqayyoo arguudhaaf jecha sagalee isaa hubachuudhaaf yoo hafuurri qulqulluu namaaf ibsuu barbaada. Qulqulluun Phaawulos kan dubbatu kanadha. Yoo hafuurri qulqulluu namaaf ibsuudhaa baate eenyuyyuu jedha Yesuus Kiristoos gooftaan inni lallabuu hin danda'u jedha. Eenyu namaaf ibsuudhaa baate hafuurri qulqulluu yoo namaaf ibsuudhaa baate. Kanaaf duuka bu'oonni kun akka isaan hin hubanne yookaan immoo dubartoonni kunis waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka isaan hin hubanne kan taasisu kanaafidha. Hanga ergamaan icciitii sana isaaniif ibsutti jira. Gooftaan osoo balballi cufamee jiru yookaan immoo osoo awwaalli cufamee jiru du'aa ka'eera. Isa kana abbaan keenya qulqulluun Gorgisa Gaasichaa gooftaan keenya balbaloota sadii itti ol seenee ba'ee jedha. Balbaloota sadii osoo isaan cufamaa jiranitti ol seenee tokko gadama isaa dhaqee qulqulleetti dura maaliif lammaffaan immoo awwaala keessa sadeeffaan immoo maalidhaa bakka bakka boonnoo itti qaban jira osoo hin baniin balbala cufa sanaan seenee jira jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos humna haangoo isaatiidhaan isa kana hundumaa raawwatee jira. Kanaaf du'aati kan inni kee humna haangoo kan waaqummaa isaa ta'e waan ta'eedhaaf namni kamiyyuu dhagaa irraa isaaf garagalchuu hin barbaachisu ture. Kanaaf osoo dhagaan irraa hin garagalin awwaalcha keessaatiin kee jira jechaadha. Egaati gooftaa keenya dubartoonni kunis gara awwaalchaa gaafa deeman ergamoonni waaqayyoo jedha uffata adii uffatanii gara awwaalchaa dhufanii dubartoota kanatti dubbatanii. Asirratti yaadatan hubannu dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin wal bira qabnee qaban gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu ergamoonni samii irraa bu'uudhaan tiksootatti lallabanii jiru. Amma immoo gaafa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'u uffata adii uffachuudhaan bakka awwaalcha gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos argamu du'aa ka'umsa isaa lallabanii jiru. Uffata adii uffatanii argamuun isaan gammachuu agarsiisuudhaaf bilisummaa agarsiisuudhaaf hadiin
mallattoo gammachuudha waan ta'eef namni kamiyyuu uffata adii uffatee bakka gaddaa taa'uu danda'u akkasumas immoo uffata adii uffatee gadduu hin danda'u namni adii uffatee ni gammada waan ta'eef ergamoonnis uffata adii kana uffatanii gara deemanii jiru gara hawwaalcha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deemanii eenyutu lallaban warreen dubartoota kanatti lallaban jiru jechaadha. Isa kana uffanni adii kun mana kiristaanaa keenyatti maal akka nu fakkaatu abbaan mana kiristaanaa keenya abbaa Gorgoroos isa guddicha maal jedhu uffata adii uffatee mul'ate jedha. Eenyu ergamaan Waaqayyoo uffata adii uffatee mul'ate gammachuu ayyaana keenyas nuuf labsee jedha. Kana bira darbuun qulqulluun Jeeromis maal jedha amma diinni miliqeera mootummaan nurraa fudhatames maal ta'e deebi'ee jira. Diinni miliqee mootummaan nurraa fudhatee jira nuuf deebi'ee jira. Kanaaf uffata adii ibsu dhugumatti gammachuu agarsiisuudhaaf uffadhaa jedha. Uffata adii ibsu yookaan uffata adii ibsu dhugumatti gammachuu agarsiisu uffadhaa jechuudha. Waa'ee uffannaa ergamootaa kana isaan sagalee gammachuu labsuudhaaf uffatanii dhufan kana nuuf heeraa jira. Egaa ergamoonni kunis gara awwaalchaa gaafa dhufan dubartootaadhaan maal jedhanii eenyuun akka isaan barbaadan ni beekna jechuudhaan gooftaa keessa Yesuus Kiristoos isa fannifaman akka isaan barbaadan erga himaniin booda inni maal ta'eera akkuma dubbate maal ta'e jira kaheeraa jedhan akkuma dubbate kaheera jechuudhaan du'aa ka'umsa gooftaa keessa Yesuus Kiristoos eenyutti malee dubartoota kanatti malee jiru. Dubartoota kanatti himanii siin dhiisne dubartoonni kun maal akka isaan godhan deemanii akka isaan lallaban deemanii warreen kanatti akka isaan himan maal godhan ergamatti kennanii turan jechaadha. Duraan kakuma fa'aa keessatti yoo ilaalle dubartoonni saba yakka heewaanirraa kan ka'e kakuma fa'aa keessatti dubartiin dhuga ba'umsaa yookaan immoo ragaadhaaf hin filatamtu turte. Ragaadhaaf hin filatamtu turte. Kakuu haaraa keessatti garuu Waaqayyoon dubbii isaanii kana ijoo yookaan immoo yaada kakuma fa'aa keessatti warreen ayyootaa sana fidanii turanii yaada faallaa isaan kaasaa turan sana jalaa fashaleessuuf jecha gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos ergamoota isaatiin dubartootatti mul'atee jira. Dubartootatti gaafa mul'atu dubbii icciitii sagalee isaa kana akka isaan deemanii warreen kanatti dhugaa ba'anii sagalee isaa akka isaan labsaniif akka isaan barsiisaniif isaanitti himanii jiru jechaadha. Kanaaf dubartoonni kakuma fa'aatti waa'ee dubartii isheen kakuma fa'aa gadda jireenya yoo godhe haala jireenyaa taatus gadda yoo ilma namaatti fiddu dubartoonni warreen kakuu haaraa garuu dubbii sagalee Waaqayyoo dubbii gammachuu lallabuudhaaf ergama fudhatanii gara dhugaa bootaa deeman. Isaanis gara dhugaa bootaa deemuudhaan addunyaa kanatti lallaban. Gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos akka inni du'aa ka'e awwaalichi banamee akka jiru reeffachi yookaan immoo gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos achi keessa akka inni ka'ee jiru dubbii du'aa ka'umsa isaa kana eenyutti himanii deemanii lallaban jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos akkuma dubbate du'aa ka'ee jira. Du'aati ka'ee jira. Egaati dubbii sagalee keenya kana barumsa keenya kana goolabuudhaaf du'aa ka'umsa gooftaa keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa waliin kan jedhan maaltu adda taasisa? Kan jedhu ilaallatiin goolabnaa jira. Innis maalidha? Keessumattiyyuu gooftaan keenya Fayyisaa keenya osoo du'aan keenya namoonni hedduun du'aa ka'anii jiru. Sagalee wangeela keessattis akkuma hubannu jechaadha. Isa kanas Eliyaas nama tokko akka inni du'aa kaa'e akkasumas Elsaayi akka inni raajii Elsaayi nama tokko akka inni du'aa kaase akkasumas gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos immoo namoota sadii akka inni du'aa kaase kitaaba qulqulluu keessaa ni arganna jechaadha. Namoonni kun hundumti kan isaan du'aa ka'an humnaaf aangoo isaaniidhaan miti. Humnaaf aangoo isaaniidhaan du'aa ka'an. Gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos kan inni kaases warreen kaase sunis warreen kaan sun humnaaf aangoo isaaniidhaan du'aa hin ka'an. Kan isaan du'aa kaase eenyudha? Gooftaa keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoosidha. Waaqayyotu du'aatii isaan kaase. Lammaffaa warreen du'aa ka'an kun deebi'anii du'anii jiru. Lammaffaa du'aa ka'umsa eegaa jiru jechaadha. Gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaan kanarraa adda kan taasisu tokko gooftaan keenya humnaaf aangoo isaatiin kennu du'aa keenya. Lammaffaan immoo gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos erga jalqabaa keete lammaffaa deebi'ee hin duune. Bara baraaf jiraataadha. Waaqadha waan ta'eedhaaf jechaadha. Isa kanatu du'aa ka'umsa isaa warreen kaanirraatiin adda taasisaa jira. Kanaaf gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos ilma namaadhaaf jecha dhiphatee gidiraa fudhatee du'eera. Du'a immoo ka'eera. Du'aa ka'umsa isaatiinis immoo nuuf warreen isatti amanu hundumtiyyuu jireenya akka argamu du'aa akka ka'uudhaaf jirru dhugaa nuuf nu barsiises jira. Sagalee Waaqayyoos kan nu ishee barsiisu kana warreen isatti amanan jireenya akka qaban warreen isa afaan bu'an akka hin duune sagalee Waaqayyoos ni dubbata. Gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoosis kan anatti amane jireenya qaba. Yoo deessiyyuu maal ta'a ni jiraata
jechuudhaan dubbii sagalee isaa barsiisee jiraachaa. Kanaaf du'aa ka'umsa gooftaa keenya keessa Yesuus Kiristoos nus immoo du'aa kan ittiin kaafamnu jireenya bara baraa kan ittiin argamnudha. Waaqni keenya icciitii du'aa ka'umsa isaa nuuf ibse nutis yakkaaf cubbuu keenya irraa bilisoomnee du'aatii akka kaanu tolaaf arjummaa isaa nuuf haa ta'u kan nu barsiise kan nu gorse kan nu beekan waaqa abboonni keenyaaf galannuuf nuuf haa ta'u abbaan immoo fi qulqulluuf galannaa ta'u uffata fannoo isaa qulqullee dargeen dubbee malee biraafis galannaa ta'u.